Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuu nama uumaa keenyaa fayyisaa keenya Sillaasee kan ta'e maqaan isaa afaan qulqulloota argamuu isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenyaa baddaa samii irratti akkasumas afaan uumama isaa hundumaadhaan bakka hundumaatti addunyaa hundumaatti kan galateeffamu dubattis qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa barachaa akka jiru ni beekna. Obbolaawwan barumsa kana barachaa jirtan egaa kutaa darbee kutaa 20ffaa kutaa 19ffaadhaan ergaawwan qulqulluu Phaawulos kanneen tartiiba kitaaba qulqulluu keenya jedhan 8ffaa kan ture. Ergaa gara saboota Tesalonqeetti kan inni erge kan jalqabaa ture barannee kan dhaabbanne. Tesalonqeen magaalaa Meqedooniyaa kan duriidhaa fi guyyaa har'aa immoo magaalaa biyya Giriik keessatti gurguddoo kanneen ta'an keessaa kan lammaffaa akka isheen taate qulqulluun Phaawulos mana kiristaanaa kan jalqabaa achitti jalqaba Tesalonqeetti manni kiristaanaa kan dhaabbatte karasaa. Kallattii kanaan ergaawwan lama akka inni barreesse ergaawwan lamaan keessaa kan jalqabaa guyyaa darbee kan barannedha. Yaa qulqulluun Phaawulos dursee isaan barsiisee waan turedhaaf achi keessaa kan ba'e gidiraadhaan ari'ameetu kan jalqabaa jechuudha barsiisaa ture sanatti. Kana booda barataa isaa yookiin duuka bu'aasaa kan ture Timooxiyoosiin isaaniif ergee ture. Innaa duuka bu'aasaa kun dhufee saboonni sun gaarii akka isaan ta'an amala gaarii akka isaan qaban kana wanta itti himeedhaaf qulqullichi Phaawulos gammachuu isaa ibsachuudhaaf akkasumas galatuudhaaf jecha ergaa sana akka inni isaaniif barreesse. Akkasumas immoo gidduu isaaniitii wal falmiin wal mormiin tokko tokko wanta jiruudhaaf sanas akka isaan sirreessaniidhaaf waa'ee jaalala fokkeessuudhaan haadha manaa waliif kennuu kunis irra kan ta'an isaan barsiisuudhaaf dabalatas waa'ee dhufaatii lammaffaa Kiristoos akkaan dhufu akka hattuutti malee eenyuyyuu kan hin beekne ta'u kana isaaniif barreessuudhaaf jecha ergaa kan jalqabaa akka inni barreesse baranneetu kan dhaabbanne. Guyyaa irraa immoo suma kanatti fuudhaan kutaa 20ffaadhaan ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Tesalonqeetti kan inni erge kan lammaffaa baranna jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ergaan 9ffaa tartiiba kitaaba qulqulluu taa'eedhaan ergaawwan qulqulluu Phaawulos 10 keessaa kan 9ffaan kan inni gara saboota Tesalonqeetti erge si'a lammaffaadhaaf kan inni ergedha. Isa kanadha kan barannu jechuudha. Yihuudoonni magaala Tesalonqee keessa jiraachaa isumaan akka rakkisaa turan kiristaanotas immoo warreen kaanis immoo rakkisaa waan tureedhaaf jajjabina akka isaaniif ta'uudhaaf jechadha qulqullichi Phaawulos kan barreesse. Dursee inni yeroo inni barsiisaa turetti egaa akka inni barsiisneedhaaf gidiraa adda addaa isa rageessaa turanii dhumarrattis immoo ari'anii baasaniiru. Innaa akkuma qulqulluu Phaawulosiin gidirsaa turan saboota sanas kiristaanota Tesalonqees immoo gidirsaa rakkisaa waan tureedhaaf jajjabina akka isaaniif ta'uudhaaf jecha qulqullichi Phaawulos ofii isaatiin Lodooqiyaa osoo jiru bara 51 naannoo bara kanaatti barreessuudhaan karaa barattoota isaa lamaanii Silaasiif Ximootiyoosiin isaaniif ergeera jechuudha. Kaayyoon isaa maalidhaa? Kaayyoowwan lama qaba. Kan jalqabaa barumsa sobaa baay'ooliin waa'ee dhufaatii lammaffaatti barsiisaa turan sana sirrii akka hin taane isaaniif ibse. Inni sirriin immoo isa kam akka ta'e waa'ee dhufaatii lammaffaatti hubannoo dabalataa isaaniif kennuudhaaf dursees Kiristoos lammaffaa dhufuu akka qabu dursee isaaniif ergeera. Ergaa isaadhaanis ergeeraaf ergaa jalqabaatiinis yeroo bira jirus immoo barsiiseera akka Kiristoos lammaffaa dhufu jechuudha. Dhufaatiin lammaffaa kun immoo
namni yeroo isaa kan hin beekne ta'u immoo ergaa jalqabaadhaan isaaniif ergeera. Namni hin beeku. Ittiyyuu yerootti baay'ooliin of irraanfatan ta'uu akka danda'u iyyuu ibseeraafi. Baay'ooliin ammaan ta'u booda ta'a kana goona jedhanitti yeroo isaan itti himtinaa jedhanitti dhufuu danda'a waan ta'eedhaaf akkattuu waan ta'eef yoomuu taanaan dammaqaa jiraadha kan jedhu isaaniif barreessee ture. Sanarraa adda barumsa addaa waan dhufeedhaaf ammas irra deebiidhaan sana sirreessuudhaaf immoo ergaa lammaffaadhaan ammas dabalee kaaseera. Kan itti aanu kaayyoon isaa immoo kiristaanota Tesaloonkee keessaa namoonni muraasni hojii osoo hin hojjetiin akkasumaan warreen birootti maxxanuudhaan jiraachaa waan ta'eedhaaf kun sirrii akka hin taane eenyuyyuu hojii hojjechuu akka qabu isaaniidhaaf ibsuuf jecha kanaafis barreesseera jechuudha. Egaan ergaan isaa walumaa galatti qabiyyee isaa gaafa laallu kutaawwan sadiidha kan qabu. Kutaawwan sadan kana bakka sadiitti qoodnee gaggabaabsinee ilaalla. Kan jalqabaa seensa ergichaadha. Seensa ergichaa jechuun nagaa gaafachuudha. Itti aanee immoo waa'ee dhufaatii lammaffaa gooftaa keenyaa kan dubbatudha. Dhufaatii lammaffaa gooftaa keenyaatti inni yeroo dhufu namoonni baay'een saboota sana keessa deddeebi'uudhaan wanta hin taane kanneen barsaa turan ni turanna. Isa kana sirreessuudhaafidha kan jalqabaa. Isa kana isaaniif sirreessuudhaaf jechuudha. Maalidhaa? Kiristoos dhufaatiinsaa yeroo kanatti jedhamee akka hin yaadamne kan jalqabaa. Kan lammaffaa immoo inni yeroo dhufu warreen guyyaadhaa jalliin hojjetaniidhaaf murtii isaa akka kennu. Warreen gaarummaa amantiidhaan waaqayyoodhaan duukarra bu'anii jireenya waaqayyo barbaadu warreen jiraatan immoo jireenya bara baraadhaaf akka isaan ga'an kun lamaan akka jiru. Innaa guyyaa har'aas gidduu kanneen deddeebi'anii wanta barbaadan raawwatan kun murtiin isaan eeggachaa jira. Isin immoo jabaadhaa akka keessan immoo jireenya bara baraadhaaf ni geessu jechuudhaan qulqullichi Phaawulos sababa kanaadhaaf ergaa kana bal'isee jechuudha waa'ee dhimma kanaa kaaseera. Itti aanee kan jiru immoo boqonnaa lammaffaa irratti waa'ee masii isa sobaa kaaseera. Yaa'u dhufaatii lammaffaa duukarra wal qabate jechuudha. Namoonni kun maal jechaa turanii akka inni amma dhufutti amma kana Kiristoos akka dhufuttidha kan yaadamaa turenna. Yaa'u sobdoota tokko tokko gaafa isaan dubbatanidha dhaga'uudhaan jechuudha. Kiristoos akkasitti akka hin dhufne. Sijjammer gooftaan keenyas jalqaba isaa guyyaa dhufaatii isaa hin dubbanne. Guyyaa kanan deebi'ee dhufa bara kanatti yookiin yeroo kun ta'uu deebi'ee waa tokko otoo hin taane mallattoodha kan kaa'e. Innaa Kiristoos yeroo dhufu kana eenyuyyuu kan hin beekne. Ittiyyuu amma dhufaa jira kan jedhe isin turreessan sobadha sirrii miti. Biyaansi waa tokko ta'uu qabachuudhaan qulqullichi Phaawulos kaa'eera. Maalidhaa? Masiin sobaa sun dhufuu qaba. Mana qulqullummaa keessa kan taa'u. Amataasaa akka waaqayyoo kan taasisu. Namoonni akka isaaf sagadinaaf kan taasisu masiin sun maal ta'uu qabaa? Dhufuu qabaa. Innaa masii sanadha. Erga inni dhufee boodadha dhufaatiin Kiristoos kan ta'u malee isa dura miti jechuudhaan kanaan kaa'eera. Kun immoo dursee yaa'u kitaabileedhaan ibsameera. Dursee Daani'el dubbatee raajisaadhaan boodas immoo gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uti wangeela Maatiyos boqonnaa 24 gaafa dubbisnu Daani'el kan dubbate jechuudha Kiristoos irra deebi'ee kaaseera. Innaa masiin sobaa kun hin ka'a. Inni achuma dachee Yihuudaa irratti kan dhalatudha. Seexanaadha kan dhalatu jechuun karaa hojii seexanaadhaan dhalata. Seexanni irra buluudhaan kallattiimaan rakkoo naannoo sana jiru kan furu miidilistii guyyaarraa rakkoo jiru sana kan furu deebi'ee mana qulqullummaa sun akka ijaaramu kan taasisu yaa'u mana qulqullummaa si'a sadaffaadhaaf Israa'eloonni ijaaruu kan barbaadan sana akka kan ijaaru deebi'ee aarsaa kumoofaa kan jalqabsiisu. Baqa nageenya fideetu namoonni nagaa jechuudhaan kan isaan itti yaadan inni garuu soba kan ta'e yeroodhaaf waggoota 3 gaarummaa kan agarsiisu waggaa 3 booda garuu ofiisaa fakkii isaa kaasuudhaan mana qulqullummaa keessa kaa'ee inni ofuma isaa waaqa ta'uusaa ibsee fi namoonni akka isaaf sagadan kan taasisu namni kun masiin sobaa kun dhufuudhaaf jira. Innaa isa boodadha Kiristoos kan dhufu jechuudhaan qulqullichi Phaawulos Kiristoos amma kan dhufa kan jedhamu kana sirri akka hin taane ittiyyuu kun dursee dhufuu qaba jechuudhaan isaaniif kan inni itti ibsedha. Boqonnaa sadaffaa immoo hojii jibbaa ta'uu kan qabneedhaaf gudunfaa ergichaati. Egaa dursinee akkuma kaasne kaayyoon isaa tokko kanadha. Namoota hojii jibban qulqullichi Phaawulos kan dhaga'eera. Namoonni isaan gidduutii otoo hojiin hojjetiin akkasumatti warreen kaanitti maxxanuudhaan warri kaan kan hojjetan hojiidhaan qooddatanii nyaatanii jiraachuu kanneen barbaadan. Baqa hojii hojjechuu kan hin barbaanne jechuudha. Namoonni kun akka jiran wanta beekeedhaaf sanaaf kana barreesseefi.
Innaa jalqaba maal jedhaa isin gidduu yeroo turretti wanta nuti raawwachaa turre hundumaadhaan nu fakkaadhaa jechuudhaan jalqaba qulqullichi Phaawulos dursee yeroo barsiisaa turetti guyyaa guyyaa hojiin isaa hojii wangeela barsiisuudha. Wangeela barsiisaa oola. Hojii foonii sa'aatiitti hojjetu hin qabu. Halkan halkan garuu hojii foonii isaa hojjechaa bula. Hojii foonii jechuudha. Hojjechaa bula. Kanaaf namoota itti ba'an taane jechuudha. Waa tokko isaa irraa fudhatu. Kan mataa isaatiif danda'e halkan halkan hojii foonii guyyaa guyyaa immoo waa'ee mootummaa waaqayyoo waa'ee Kiristoos barsiisaa oolanna. Kanaan nu fakkaadhaa. Eenyuyyuu Kiristoos dursee qulqullichi Phaawulos isaan irraa fudhatanii nyaachuun cubbuu ta'eetu miti. Namni barsiisu nyaachuu qabu kitaabni qulqulluu mataan isaa ni ajaja kana. Garuu namootaaf gufuu akka hin taaneedhaaf isaaniifis dabala fakkeenya ta'uudhaaf jecha kana raawwachaa ture jechuudha. Tokko irratti osoo hin maxxaniin mataa isaatiif danda'e halkan halkan hojii hojjechaa buluudhaan guyyaa guyyaa immoo wangeela barsiisaa jiraachaa ture. Innaa kana nu fakkaadhaa warreen isin gidduutii osoo hin hojjetiin nyaachuu barbaadan. Isaan maqaa gooftaa keenyaatiin isaan ajajaa hojjetanii nyaatan jechuudhaan dubbateera. Namoota gosa lama jiru. Namoota gosa lama gara kanaatiin jechuudha. Tola nyaachuu irratti namoonni gosa lama jiru. Kan jalqabaa hojjechuu warreen dandeenyedhaa fi kanneen tola nyaatan. Kan lammaffaa immoo hojjechuu osoo danda'anii garuu hojjechuu kan hin barbaanne. Hojjechuu kan hin barbaanne beekaa. Hojii hojjechuu kan hin barbaanne. Isaan kanadha. Qulqullichi Phaawulos kan jedhu. Isaan kami? Hojjechuu kanneen danda'aniif garuu hojjechuu kan hin barbaanne jechaadha. Malee otoo hojjetiin kanneen nyaatan baay'een ni jiru. Kanneen humna hin qabne namoonni maanguddoonni ni jiraatu. Warreen qaamni isaanii miidhamtoonni ni jiraatu. Kallattii adda addaa isaan kanaaf wanta barbaachisu taasisuun sirrii namarraatu eegama. Tola nyaachuu qabu. Garuu hojjechuu osoo hin barbaadiin warreen nyaatan isaan kanaan qulqullichi Phaawulos kan jechaa jiru. Isaan kun dirqamaan gochuu qabu hojjechuu qabu jechuudhaan dubbata. Hojjechuu qabu. Kun dursee seera kakuu moofaadhaanis kennameera. Waaqayyo guyyaa ja'a maal taasisan hojii kee hojjettaa. Torbaffaa immoo naaf sanbata taasisii qaba jechuudhaan daasannaa. Hojjechuun eenyuufuu dirqamadha jechuudha. Innaa tola nyaachuun sirrii akka hin taane asirratti qulqullichi kan wal qabatee kan dhufe sirriitti bal'inaan ibseeraa jechuudha. Baay'ooliin guyyaarra baay'ooliin keenya kanarraa todda dhugaa dubbachuudhaaf yaa'u kanneen hojjennu hin jiraanna. Namni baay'een garuu addunyaa keenya guyyaarra kanarra akkasumatti beekaa mul'ata tokko yookiin raajii tokkoon buukii isaarra qarshii namma ta'e akka isaaf galu. Yookiin manni ta'e beekaa raajii ta'eedhaan raajii isaaf dubbatame mana akkasiisii dhufa. Makiinaa akkasii argachuudhaaf jirta kan jedhamu barbaade namni. Inni kun tasuma isaa jechuudha kallattii makamiin kitaaba qulqulluudhaanis haa ta'u barumsa dursee kakuu moofaadhaan jiru barumsa gooftaa keenyaadhaan barumsa duuka bootaadhaan hedduma kamittuu kan hin deeggarannedha ba'uunis. Yabiltsiginnaa wangeela badhaadhinaa kan jedhamu dhukkuba guddaa dhugaa dubbachuudhaaf guyyaadhaa addunyaatti kan lallabamu jira. Yabiltsiginnaa wangeel kan jedhan pirootestii gaaspeel wangeela badhaadhinaa namni kiristoosiin amanee rakkachuun qabu tokko dhama'uun qabu akkasumatti beekaa maal ta'a buukii isaarra singalaa fi manni isaaf ijaaramaa makiinaan hin dhufaa fi iddoo barbaadaa dhufuu beekaa kun kiristoos amanuudhaan kan ni ta'a kan jedhamu dhukkuba guddaadha ba'uunatti dhugaa dubbachuudhaaf kallattii kamiinuu deeggarsan qabu. Kitaabni kam sirri amantaa kamtu isaa kan deeggaru miti. Innaa namni hojjechuu qabaachuun jireenya qulqulluu Phaawulos qofarraa arguun barbaachisaadha. Qulqulluun Phaawulos osoo jalarratti maxxanee jiraate waan tokko kan isaa intinaa taasisu akka inni dhaqqafamu kan taasisu hin qabu. Maaliif guyyaa guyyaa hojjechaa barumsa wangeela barsiisaa oolaa dabalataan waaqayyoon namni tajaajilu gahee isaa akka inni argatu warreen tajaajilaman akka isaan kaffalan ajaja kana kennee asirrimatti. Kurnoon kaffalamu koo tajaajilama keessaa malee biraadhaaf miti. Kennaawwan adda addaa mana qulqulluu maalaaf kennaa waaqayyo kan taasisu isumaan luboonni akka jiraataniifidha. Bara kakuu moofaa keessaa ni beektu Aaroonii dhaala hin qabu. Garuu warreen dhaala qaban warreen nagadiiwwan kan isaan fidanidhaan mana qulqullummaaf kan isaan gashanii sanaanidha ijoolleen Aaroon jiraachaa kan turanidha. Kun intinaan hin naqqafamu garuu fakkeenya ta'uudhaaf qulqullichi Phaawulos kana mataa isaayyuu hin barbaanne jechuudha. Halkan hirriba isaa dhiisuudhaan boqonnaa isaa dhiise hojjechaa bulee kanaan jiraachaa turenna. Guyyaarraa namoonni kanarraa baay'ee fagaanneerraanna. Beetalee amantaa adda addaa kanneen jiran kanarraa baay'ee fagaatoodha. Warreen Ortodoksii caalaa warreen kaan baay'ee fagaatoodha.
Innaa kun kallattii kamiinuu hin deeggaramne. Walumaagatti qulqulluun Phaawulos ergaasaa haala kanaatiin kan lammaffaa Tasalonqeedhaaf kenne kana fakkaata. Guyyaan irraa barumsi guyyaa irraa asumatti nu haa ga'u kutaa itti aanuun ergaasaa kurnaffaa kan ta'u barataasaa duuka bu'aasaa kan ture Timooxiyoosiif kan inni barreesse kan jalqabaatiin qabannee deebina. Har'aa fi asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.